booda na dhukkuba ture garmalee na dhukkuba nyaatee kaasee na dhukkuba yeroo mana yaala gadameessi infekshinii qaba kanaaf immoo baachuu danda'a ba'uu danda'a infekshinii fi garmalee dhaanaa jedhanii isaaniinuma dhukkubaan dhukkuba otoo kana dhukkubu isaaniin akkaataan itti na dhukkubu taa'u dhaabachuu danda'u yeroo tokko tokko na ciisa yoon taa'ee ture danda'u dhaabachaa turuu danda'u yeroo amma mana hojii yoo naqee isan taa'uu dhabichuudhaan ka'ee dhaabbadha deebi'ee kun taa'a osoo akkanatti jiru akkan ciisaan turuu ka'ee na deemee deebi'ee rafa osoo akkanatti jiru amma ji'a torbaan utuu qoricha mastaafeshaadha jedhanii naa kennanii dubbisuu sun ture jechuudha. Isaa booda amma ji'a torbaan akkanatti ture ji'a torba ga'ee immoo yeroo daraasaa hundi ilaalamu teessumni mucaa sirrii miti. Sanarraan immoo infekshinii keessa ol garmaleedha waan ta'eef ati opereeshinii malee da'uu hin dandeessu. Sababiin isaa teessumni mucaa sirrii miti. Biituudhaan da'uu rakkisaadha waan naan jedhaniif baay'ee yaadda yeroo sanatti kanarraan kan ka'e sistariin koo tokko addana jirti. Duraan irra dhukkubaa ture infekshinii garmaleedha naan jedhanii amma immoo teessumni mucaa sirrii miti naan jedhanii yeroo daawwalluufi as hospitaala biraa hospitaalis jira sana hospitaalaa gochuun ka'ee iyyuu immoo sii kadhachiisna asitti waldaan jira raajii lameen sii kadhataa asitti amma sanatti iyyuu immoo ana kamittiin an taa'aa taa'ee hin danda'u makiinaarra kamitti guyyaa lama deemee dhufaa anuu danda'ee makiinaarra taa'ee turu jennaan bishaan irratti yookiin zayitii irratti kadhachiise sii hidhee dhufa dandeessee mateessee dhuftaa hin fayyita asitti opereeshinii sin taatu naan jettee yeroo naa daawwattu na yaadda yaadni danda'ee taa'u waan ta'eef naannoo deemee achiin ga'u yoo ta'uu baate immoo hoolotuma kaafee namoonni Addis Ababa wayii hoolotatti goora malee danda'ee makiinaa kanarra taa'ee waan deemuu hin deedeen ani yaaddaan ture ishiin garuu amatti dhumaan bishaan irratti kadhachiiftee naa biddee dhuftu gaafa isheen naa biddee dhuftu bishaan sun nan dhuge bishaan sana yeroo dhugutti inni nadii rafee bullee gaafuma sana bishaan sana dhugee galgala isaa rafee bulee. Addana bishaan irratti raajiin kadhatanii namni isinii fidee dhufe gaafa dhugdan bishaan sanaan nagaan isinii kenname. Bishaan sanaan nagaa argadhee amma hin taa'u ture sofaarra gadi hin taa'u yoo ta'e immoo teessoo waan muka wayii barbaadadhee taa'a malee taa'uu hin danda'u isayyummaa taa'een turu jechuudha. Yeroo sanatti bishaanicha irratti kadhatamee kadhachiiseera kanarratti dhugi ni fayyitaa jedhamanii naan jettee bishaan sanarra yeroo dhugetti nan taa'ati ani garuu seene otumanii bishaan sana dhugee deebi'ee nan taa'ee ture achumaan deebi'ee galgalamuu nan rafee yeroo rafetti ufin barreeya dur halkan ta'e na deemaa bula ciisee hin turu isayyuu immoo cinaacha tokkoon cinaacha bitaanii ciisu cinaacha mirgaatiin bichaan ciisa ture isayyuu ciiseen turu kaya deemee deebi'ee rafa ture gaafa sana garuu erdanaa kadhatameeti ani bishaanicha sana dhugeeti rafeera cinaacha koyyuu naanneffanne rafee bulte rafee bultee jennaan rafuudhaan yaadoo osoo buleeyyuu beekoo yeroo jennaan bakka bishaanicha irratti kadhatameera waan ta'eef fayyiteedha kanaa booda waa'ee dhukkuba sanaa hin yaadiini natuma keetiin deemtee achi geenya naan jette anis nan namadee bakka fageerade bulee isaa deemaa ture gaafa sadaffaa makiinaa yaabbateen guyyaa lama makiinaarra taa'ee utuumaa tokko dhukkuba dhaga'iin adeemeen addana ga'ee jechuudha. Addanattis toorarra galee yeroo raajiin kadhatan kadhachii kadha. Isumaa fayyaa dur immoo waldaa yoo naqe waldaa gara barriin ta'a. Ammas nan ba'a ammas nan deebi'a waan ta'eef taa'ee waan ani turre. Gaafa sanaa kaasee garuu asis dhufee inuma nuuf ilaalaa waldaa kana taa'een amma dhumaan waaqeffadheen utubama tokko yaadatiin galaa ture nan fayyee isumaan nan fayyee raajiin toorarra galee kadhachiifadhe isaa booda fayyaa kooti deebi'ee ammoo teessumni sirrii miti naan jedhaniiru naaf kadhadhaa jedheen asumatti kadhachiifadhe yeroo kadhachiifadhutti maqaa Yesuusiitiin misiraachuu haaraa fitii toltu sirra gaanaan jedhaniina gaafa naqee ilaalamu teessumni mucaa sun isa sirra duraan sirrii miti naan jedhaniiran fayyaadha sirrii marra jira sirriidha yeroo isheen naan jettu sirrii miti naan jedhaniiru sirriidha jennaan sirrii namarroo kun hojjettee itti deebitee daganaan harka walitti buusaatti galata guddaa waaqni keessatti gochuudha. Sirriidha jettee doonaan akkana jedhee ni laata homaayyuu rakkoo qabu.
Utani sirriidha, ati sirriidha jettee nda'uun kiiloo isaa hamma kana jettee natti himtee homaayyuu rakkoo qabu ati miixuudhumaan deessa homaayyuu rakkoo qabu homaa tokkoyyuu naan jettee eessumaanan gammadee galee jechuudha. Inni dhugaa baasiin konni lammataa immoo mucaan gosheen hangafaa asuma jirti. Durii ji'a ji'atti miindaan bahu akkuma gibiraatti toonsiiliidhaa fi qoricha bibbinna ture. Ji'atti yoo xiqqaatti takkaabinna hojjete immoo allama faa yeroo itti deebi'u qaba. Yeroo hundumaa toonsiilii dhukkubsati ture asitti as dhuftee waldaa kana seentee garuu guyyaa tokkitti waa'ee toonsiilii maqaa dhootee beektu yeroo hundumaa isa qoricha kennu homa tokkoyyuu waan isheen waa'ee toonsiilii himattee jiru bishaan firiijii keessaa butee dhugii dhaqii dhugii yoo jenneen hin dhugdi ishiin homaayyuu hin jiru amma waa'ee toonsiilii hin jiru. Amma eetu waldaa kana dhufteetti qoricha sana hin fudhanne ishee. Homaayyuu fudhanne ji'a gurguutuu homa tokko waa'ee toonsiilii maqaan dhoolee ishiinis hin fayyite anis nan fayyee. Harka walitti buusaati galatamuu qaba waaqayyo. Waaqayyo dachaadhaan isin eebbisu bakka wanti haaraan kun isiniif ta'e ammas wanti haaraan isiniif haa ta'u isiniin jenna eebbifama harka walitti buusaa simaa calabsaan ta'anitti.